Bisa. Kemboina man. Apa bisa boina? Boina. Naga keessa ni. Jirtu merree manni keessa. Mana deemnu? Bakka. Asuma mee namoota isin gargaaranii wajjin gargaaran maal ittiin jettu? Ameen. 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 መች እንደዚህ ሆነና nageenyi fi araarri waaqayyo guddaan isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota hordoftoota warra dhaggeeffachaa jirtanii guyyaa har'aa kana ayyaana bara 2015 sababeeffachuudhaan harka qalleeyyii wajjin kabajachuudhaaf amma gara sanatti imalaa jirra. Imalli keessan wajjin haa ta'u itti gadi qabadhaa eebbifama. Hordoftoota keenya hordoftoonni na hordofaa jirtanii warri maatii kana wajjin dhaabbatanii bakka keessan bu'eetanii eebba isiniif fudhatan ijoollee warra akkana akkana gootanii geggeranii wajjin dhaabatanii eebbisa isiniif darwaan ayyaanni gooftaa Yesuus ayyaanni waaqa kootiitiin eebbisa. Ameen. Mirga. Ameen. Dura fuuldura eebbifama. Ameen. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma kallattii gara mana keenyaa deemaa jirra. Kan si berbadu nabi. Amin. Amin. Beribadah kat si berbadu nabi. Amin. Mau tapi kan si berbadu tapi kan si berbadu. Bisa. Kemboina man. Boina. Naga keessa ni. Jirtu merree manni keessa. Mana deemnu? Kotta mana deemnu? Bisa tahu ya. Kotta. Gara dhaggeeffattoota keenya amma gara mana maatii keenya ፍቅር አለን ሚሉ የወደደን ሞልቷል በሀገሩ መች እንደዚህ ሆነና የአንተ ፍቅር ከሰው ይለያል አንተ የእግዚአብሔር ibsaan qabdani maaliif hin gashattani maaliif hin gashatta qabdani dhiisaa bakka gara dhaggeeffattoota keenya akkuma argaa jirtan kana maatiin kun harmeen kun ibsaaf sanillee qabanii kun halkanii ibsaan baatii kana shataniitu jiraatu. Manni keessa akkuma gargaara mana keessa kunuuti agartu taa'umsi hin jiru waan tokko iyyuu hin jiru wanta nyaatanis wanta iddoo sarrafanis iddoo san saalooniinis kushiinaa hundumtuu kanuma keessadha. Egaa harmee kana wajjin ayyaana waggaa dabarsina jennee waan qabnu kun dhufneerra isin immoo harka keessan as bal'isaatti wanta danda'amu maatii kanaaf atliistii sireen ni barbaachisaa. Harmee keenya danda'anii lafa ciisanii amma ijoolleen illee danda'anii lafa ciisanii isaan garuu kunoo kanarra ciisuu ilaalaa kunooti kunoo kanarra ciisaa yeroo harmee kanaaf yoo xiqqaatillee gochuu qabna. Kana malee mana kana keessaa ampuulii gashuu danda'uu qabna. Kanaaf harki keessan asumaanii gara harmee kanaa haa ilaaluusi jecha sagantaa kana kan dhaggeeffachaa jirtan hundumti keessanii harmee kanatti harka keessanii hidhadhaa. Waaqayyo immoo isinitti hidhatan isiniin jedha. Waaqayyo isin gargaara, isin immoo harmee kana gargaara.
namoonni akkasii namoota baay'eetu jira keessaatii namoota amma ta'e beeknu bira dhufnee jirra. Kanaaf harki keessaa isaa hidhatu isin jenna. Harme uumaayi midhamma hin boo'ina maaliif asumaani amma namootni ijoollonni keessanii warri biyya bakka garaagaraa jiranii hiriyoonni koo deemiitii namoota ayyaana waggaa danda'anii ashaboo bitachuu hin dandeenye namoota waa tokko bitachuu hin dandeenye deemiitii bira dhaabbadhuutii ilaali kottu yaa fakkaatu jedhaniitu na erganii ergaa isaanii fidee dhufee jira jechaadha. Ergaa isaanii fidee dhufee tan jira. Kan koo wajjin ergaa isaanii fidee dhufee jira. Ammaa fi mee nuti waan goonu hin qabnu waaqayyoon waan hundaa gochuu danda'a. Ayyaana waggaa kanaaf mee waan ta'e ta'u har'aa fi waan xiqqoo ishee qabannee dhufneerra. Biddeen akkamii argattu? Bitattu? Haa ta'u gaa biddeen bitadhaati. Ayyaana waggaa kanaaf kunoo waan ta'u kun ashaboodha. Kun shunkurtiidha. Kun foon xiqqoo ishee akka beektan ayyaana kanaaf kun barbareedha. Kunoo zayitiin kunoo jira. Biddeenatti bitattu. Kunoo kana keessa wal ta'itu fayyadamtu jechuudha. Wanti jalaati jira. Wanta goneef inni irraa shunkurtii hundumsaa jira. Biddeena hin bitattu biddeen sinii binnaa. Ayyaana waggaa waan tokko ni jira gaafa ayyaana waggaa bareechitanii foon keessa hojjetataniitu yoo barbaadan qayyootti yoo barbaadan ibsa hojjetanii nu waamtu dhufnee nyaannaa jira. Kana shunkurtii kan sirriitti bakkoodhaa dhaqaa nyaanna. Ayyaana gaarii siniif haa ta'uu siniin jenna. Asumaanii ijoollee warra akkana akka ta'u sin deeggaranii si wajjin dhaabbatanii eebbisa sin deeggartan waan ta'eef. Waaqayyo sina eebbisu. Ayyaanni gooftaa Yesuus ayyaanni waaqa kootii sina eebbisu. Ameen. Bitaatti, mirgaatti, Ameen. duubatti, duratti, fuulduratti eebbifama. Ameen. Lataa dagaagaa. Ameen. Humtuu sin hin daqqe. Ameen. Danqaraa ta'e kan sin dura dhaabbatu humna waaqayyo isa gubanii waatti waaqessu namna wangeela kanaatiin sin duraa kan daakame haa ta'u. Ameen. Sin duraa kan daakame haa ta'u. Ameen. Nagaan ba'a. Ameen. Nagaan jiraadha. Ameen. Guddadha. Ameen. Lafa guddaa gaa. Ameen. Boodatti hin deebi'ina. Ameen. Duratti adeema. Ameen. Lalisa. Ameen. Bitaan mirgatti dagaagaa. Ameen. Muka qalxuu miti ija arbuu ta'a. Ameen. Ija arbuu ta'a. Ameen. Lalisaa akka damee muka meexxi. Ameen. Gooftaan isina guddisu. Ameen. Biyya eebbaa keessa jiraadha. Ameen. Biyyi isin keessa teessan karaan isin dabartan biyya eebbaa ta'u. Ameen. Abidda kanas abiddi bu'ee gidduudhaan sanu gidduu dhaabbata kan irraa dhaamsu. Ameen. Ayyaanni isaa waggaa waggaan jiraadha nu gargaara. Ameen. Eebbifama. Eebbifama. Boo'ina amma bakka galateeffadhaa waaqayyooni. Waan tokko sinima bakka amma bakka maalii fi nu waliif dhaabbanna wal malee hin qabnu sinara armee keenya jala sinti nu dhalachise sinti nu dhalale waan ta'eef si wajjin hin jirra nu waaqayyo nu gargaara si wajjin jirra waan tokko iyyuu hin yaaddeen kana booda si waaqayyo si wajjin hin jirra asuma dhaggeeffattoota keenya armeen keenya kun waan tokko waan abdatan tokko iyyuu hin qabanii harki keessan irraatii dhaabbachuu hin qabu viidiyoo kan ilaalaa jirtanii harki keessan irraa dhaabbachuu hin qabu waan dandeessaniin bira dhaabbadha waan dandeessaniin deeggaraa isiniin jenna maaliif harkuma argaartan kunoo mana kana keessa waa tokko hin jiru kunooti manni kana ushoo kana duwwaadha sos baaratti iyyuu hin ta'u manni kuni kanaaf hamma danda'amettiin waan qabdanii bira dhaabbadhaa isiniin jenna gooftaan sinaa eebbisu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u turtiin wajjin qabattaniif eebbifamaa. Jabaadhaa amma waan sinaaf biddeen miti biddeen ammoo kun biddeen murtaadha kanaani Bakkoon qabu. Jena sindikata, bakka nuti deemna. Ayyaana gaarii sin dhaqaa ta'u. Warra wajjin oolla ayyaana wajjin oolla. Bakka sirtira. Bakka keenya mana biraatti deemuu irraa kabajaadhaa fi irraa nu wajjin ta'u. Mana jara karaa seennee nagaa gaafannee sindaa wajjisna hundi keessan wajjin haa ta'u. Akkam jirtu? Akkami ayyaa? Bareeda.
Keessatti feera dhandhamachuu fayyina keenya kan namni naagarree qaqqabateen barree ulfina barabaa. Ibsaan jiru mobaayilii ma ibsan nakaa naaka dhaggeeffattoota keenyaa kun amma immoo mana obboleettii keenyaa tokkotti argamneetu jirra. Manni isaanii akkuma argaa jirtan kunooti. Kana fakkaata amma isaa wajjin ayyaana dabarsuudhaaf dhufneetu jirra. Akkuma argaa jirtan kun mana kanallee ibsaan hin jiru. Kushiina waan garaagaraa waan jiran tokko iyyuu hin jiru. Morma keessa jiraatu bakka illee qabanii mana akkasii keessa jiraatu. Asumaani obboloota kana wajjin akkasii dhaabbatanii akkasii gargaartanii fi atileetii yoo xiqqaate waan jara lafa illee qaban kunuun akkuma argaa jiran kana. Kanaaf jara kana wajjin dhaabbatanii akkasii gargaartanii hin barbaanna. Amma kallattii maanii waan ayyaana waggaadhaaf qabannee dhufnee waan xiqqoo qabannee dhufne kana isaaniif hin kennina. Kama ayyaanni waggaa sumee kun amma obboloonni biyya bakkee jiranii isin gargaaranii adiraa kana murachiisanii kennanii anis isaan wajjin hin tajaajilanii waan narraa gargaaree amma kallattii maanii waan xiqqoo qabannee dhufne ayyaana kana waan xiqqoo mashee qabannee dhufne waan jennee gara fuulduraatti immoo wal wajjin hin jiranii waaqayyo jedhee wanti koshii qabannee dhufnee isiniif irra ishee kanaani barbaadamee ibsii barbaadamoo jedha ishee piroojeektii akka fayyadama Keetini wanta jenni qabdu inka tashattu mire bakka bideen bareedaa hatto shaddaatu waan hundumaa ga'eera. Keessa wanta tokko yoo hin jiru akka keetti waan jedhaati ayyaana keetti kabajaadha waama mootii ishee dhufnee wajjin nyaannachi yeroo ibsaa hojjetanii waama jabaadhaa isiniin jenna ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa kun dhaggeeffattoota keenya hordoftoota keenya kun ammoo mana haadha keenya deemnee jirra. Akkuma argaa jirtanii kun isaan bira darbee jedhamee mana isaanii deemneetu mana isaanii ayyaana waggaa isaa wajjin dabarsina. Akkam jirtu? Akkam ayyaanni waggaa? Gaarii dhabee irree manni keessa taa'ee mana deemnaa. Kalatti mana isaanii seenneetu akkam jirtu? Maqaan mana kanaaf haa ta'u. Taa'ee sama Ibsaan qabdani?
Ibsu? Ano FC? Akkam meeyyaan? Ayyaanarraa si wajjin dabarsuu barbaannee hordoftoota keenya akkuma argaatanii manni maatii keenyaa kunooti kushinaanis kanadha sireen kunoo kanoodha sireenis kanuma akkuma argaatan kanadha manni keenya maatiin wanti nyaatamus hin jiru akkuma argaatan kanadha ma jara kana wajjin ayyaana dabarsuu barbaannee dhufnee arme si wajjin amma ayyaana dabarsuu barbaannee dhufnee ani fi obboloonni koo biyya biraa kan jiranii dhaqiitii namoota wajjin ayyaana dabarsii namoota akka qalleeyyii amma danda'ametti ayyaana kanaaf waan isaanii barbaachisu waa xiqqoo qabadde waan humna keetii na jedhanii na erganii isaantu na ergee isaa wajjiniin ta'eetinan immoo waan xiqqoo qabannee si dhufneerra ayyaana kanaaf waan ta'u qabannee dhufneerra Ega untini waan jedhaati biddeen qabdu bakkeedhaa bitattu egaa bakkeedhaati bitadhaati wanti isinas hin jiru hundumtuu geeru ayyaana wakka isii wajjin dabarsinaa amma waan jedhaati kaati akka tokko gurguraati hundi isaa guutuu waan ta'eef biddeen isaa zumaa bitadhaa ayyaana wakka keetti wajjin jabaadhaatiin waan tokko akkasitti nagaamne wajjin hin jira asuma ammee namoota isin gargaaranii na wajjin akka isin deeggaramuuf namoota isin gargaaran kana maal ittiin jettu? Ameen. 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 Umuri kanatti kanarraa gochuun ijoollee farra kun harki kun garuu keessini umurii kanatti lafarra gochuun waan baay'ee ulfaataadha. Kanaaf harki keessan dhaabbatu harki keessan jiruuf sinin jenna kallattii garaagaraa ani isaa wajjin dhaabbadha waan sinin nutti argitan immoo yeroo kamillee lafa jiruutti isaa wajjin dhaabbachuudhaaf nuti eeyyamamuudha si wajjin hojjenna duftaan bara keessan haa eebbisuu eebbifama siin jenna turtii gaarii qabaadha. Ciao galatooma. Obboleessa koo sagantaa kana tumsuudhaan na wajjin dhaabbachuudhaan bakka garaagaraa deemuudhaan ogeessi kaameraa ta'uudhaan kan na wajjin qaama kana tumsaaroo obboleessa koo Qananii Waaqessiraadha. Ogeessi kaameraa fi sagantaa kana na wajjin tumsaaruu sana waaqayyo isaa eebbisu jenna.